Harka akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya aartii har'aa eegalee jira. Egaa qophii keenya aartii har'aatiin kanan argamu galma tiyaatiraa Hagar Fiqiritti. Egaa galma tiyaatiraa Hagar Fiqiritti akkanumaan himti kanan argame galma tiyaatiraa Hagar Fiqiritti. Egaa tiyaatirri haaraa afaan Oromoo mata dureen isaa 8 jedhu shaakalliin akkas jiru natti himanii jiru. Egaa shaakallichi maal fakkaata? Egaa tiyaatirri kun yeroo dhiyootti eebbifameetoo egaa daawwattoota yookaan immoo agarsiisaaf akka dhiyaatus natti himameera waan ta'eef shaakalliin isaa maal fakkaata? Namoonni tiyaatira kanarratti hirmaatan eenyu fa'i isaan dubbiseetoo waan isin biraan gahuun qaba akka nu faana turtan isin affeera. Ani Feenaan Nuguseeti nu faana tura. Aadaa cabse sirna gadaa cabse ayyo kan argite dhugaa muka qajeelcha bareeda isaa argatanii murani intallillee qajeello jireenyi isiillee akkanumatti qajeello haa ta'u intal eebbifamtu. Tiyaatira 8 tiyaatirota more culture irratti xiyyeeffatan barreessuudhaaf fedhiin koosi. So gaafan sana yaadummoo more dhimmoota dubartoota empower gochuu danda'anii aadaan keenya dubartootaaf shoorri inni kennu gaheen dubartoonni keenya aadaa keenya keessatti qaban maal fakkaataa isa jedhu irratti immoo more xiyyeeffachuun yaade. So gaafa isa yaadummoo dhimmi tokkoo fi tokko akka Oromoottis dhimmi baay'ee nama boonsu tokko yoo jiraate siinqeedha. So isa irratti maaliif hin xiyyeeffanne isa jedhuun ni ka'e. Tiyaatira 8 guutummaa guututti humna siinqeen qabdu kan agarsiisudha. Tiyaatira humna siinqeen qabdu dubartoonni gahee isaan hawaasicha keessatti qaban kan agarsiisudha. Waan xiqqaarraa kaasee hanga guddaatti jechuudha. Waliin dubbii guyyaa keessaa kaasee hanga jaarsummaattis hanga sirna gadaa keessattis iddoo siinqeen qabduu fi kabaja siinqeen qabdu kan agarsiisudha tiyaatirri kuni. Egaa akkuma beeknu Oromoon dimokiraasiidhaaf madda jalqabaa ta'uun isaa beekamaadha. Kana keessattis immoo dubartootaaf mirga inni kennaa ture addunyaadhaaf hammam fakkeenya ta'uu kan danda'uu fi nutis immoo wanta hin beekne wanta daganne kan nu yaadachiisudha tiyaatirri kun. Tiyaatira kana ka'umsi tokkoffaa dubartiin gaheen isin Oromoo biratti qabdu, gaheen isin gadaa keessatti qabdu, gaheen isin hawaasa keessatti qabdu kan mul'isudha. Lammaffaa immoo olaantummaan dubartii siinqee dubartiin wayyooma jedha Arsii keessatti. Wayyooma jechuun dubartiin dhiiraa oli, dubartiin humna guddaa qabdi, gahee guddaa qabdi. Biyya kana qajeelchuu, biyya kana diiguu, biyya kana sirreessuu irrattis gahee guddaa waan qabduuf tiyaatirri kun keessattuu siinqeef dubartii irratti xiyyeeffatee kan hojjetudha. Amma tiyaatira kana keessatti wantoota baay'eetu wal qabatee jira. 8 keessatti jechuudha. Gumaan jira, siinqeen jira, guddifachaan jira, qanafaan jira. Qanafaanii dubartii miidhamtuu Arsii keessatti ni beekama. Iddoo kaanittis beekamuu danda'a. Naannoo Tuulamaatti garuu iddoo baay'eetti miti. Baay'inaan garuu Arsii keessattidha guddummaan isaa kan inni beekamu. Qanafaa kanaan duras waa'ee qanafaa irratti hojjedheera garuu caalaatti immoo as keessatti hubannaa isaa guddaa argadheera. Gatii kanaaf aadaa Arsii haa jennu iyyuu malee aadaa godinoota hundumaa bakka bu'ee kan ibsuu danda'udha. Kanaaf iyyuu tiyaatirri kuni tokko fakkaata garuu wantoota baay'ee of keessatti qabatee kan bashannansiisaa barsiisudha. Akkasumas immoo dargaggootaaf hubannaa aadaa irratti illee xiqqoo kan qaban bal'isee sirriitti kan ibsuufidha jechuudha. 8 aadaa Arsii hunda of keessaa qaba. Kallattii adda addaatiin fakkeenyaaf dubartiin dhaanamuu hin qabdu. Namni walajjeesuu hin qabu. Haadholii siiqqee akkuma aadaa Oromootitti lolli gaafa ka'e siiqqee isaanii qabatanii bahu. Namni yoo du'e illee awwaallatanii araaratti deebi'u. Siinqeen waan guddaa qaba, fakkii guddaa qaba waan ta'eef 8 kana faa kaasa. Naannoo Arsiititti fuudhaaf heerumni hin jira, irreechi hin jira, karaa warri jaarsaa hin jira, waan adda addaati jira. Amma baay'isee hin mul'anne. Amma immoo tiyaatiraan dhiyaachuu kanaaf baay'een gammada. Anis haadha carraa ta'ee tiyaatira kanatti hojjechuuf filatamuun koo argamuun koo baay'ee na gammachiisa. Namuu ijoolleen Oromoo taatan hunduu
jechuun kanarraa waan baay'ee waan barannuuf Oromoo duwwaa odoon ta'in waa'ee fuudhaaf heerumaa, waa'ee jaarsummaa, waa'ee araaraa, waa'ee tokkummaa waan ibsuuf tiyaatirri kuni hundi isaatu akka mul'atu akka laaluun barbaada. Hundi isaatu akkuma jiruun akka laalaniin barbaada jechuudha. Gaafa abbootiin dhufanii seenan immoo maal jedhan garanatti as dabartu isaan achirraan dhaabbatu jechuudha. Shaakalli isaa baay'ee bareedaadha. Shaakala reading rehearsal xumurree amma blockingii isaarra kan jiru miirota isaa xumurree blockingii waltajjii irratti shaakalaadha kan jiru. Shaakalli isaa bareedaadha. Dadhabsiisaadha beekamaadha. Shaakalli tiyaatiraa, hojiin tiyaatiraa hojiiwwan kaan irra yeroo dheeraas fudhata waan ta'eef dadhabsiisa ta'us garuu immoo outputiin isaa fi hojichi immoo bareedaa ta'uunsaa waan gaarii miira gaariidhaan hojjechaa jirra gaarii irratti argamas. Hojii barreeffamaan ture sana skriiptiidhaan ture sanatti lubbuun kan itti horamu shaakala irratti. So lubbuutti horuu sana irratti immoo gahee guddaa kan taphatu warra qajeelchan yookiin qopheessan yookiin immoo direct godhan sanadha. So ani amma isa kanatu ulfaata sanatu ulfaatan jedhu nama wajjin ol na dhabsiisuuf deemaa jirta. Aktaroota wajjiniin walitti bu'uun barbaadu. Lachuu dadhabbii guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf maaliif amma naa dhufutti amman kallattiin ani barbaadu sana qabatuttiin isaanis irra deddeebisaa oola waan ta'eef kan isaanis dadhabbii mataasaa danda'e qaba inni kunis dadhabbii mataasaa danda'e qaba wanti adda isa godhu maalinni daayirektingii ergaasii baatee boodas isuma hojjechaa oolta guyyaa guutuu halkanis guyyaas isumarra turta amma hojichi dhiyaatutti jechuudha gara odeensiitti. So dadhabbiinsa isaasitti argamuun alatti ogeessota baay'ee wajjiniin hojjeta. Laayitiin hojjetama yookiin ibsaan hojjetama sagaleen jira. Galteewwan baay'ee tiyaatirri kun tiyaatira ta'e akka waltajjiitti dhiyaatu godhantu jiru waan ta'eef ogeessota sana hunda wajjiniin hojjechuun gahee daayirektaraa waan ta'eef inni moor ulfaataa godha jennee fudhanna malee bakka shaakalaa irratti aktarris daayirektarris dadhabbiidhuma walgitaa ta'ee dadhabuu jedhee ni yaada. Yeroo kudhan isaa ol iyyuu irra deddeebina. Teessee otoo lafa hin ga'in iyyuu yeroo kaatu jira. Taa'uuf lafa ga'aa jirta. Lakki gaafa kaatee fa'aa yeroo deebitu jira. Suni namni aartii hojjetu ana artistiidha jedhu chaalenjii sana keessa darbu taanaan artistii miti jechuudha. Kanaaf iyyuu chaalenjii sana keessa darbuun immoo dirqama waan bareedaa uummataaf qopheessuuf waan ta'eef chaalenjii sana keessa yoo dabarree hojiin bareedaan isin dhufu ka'a. Walitti dheekkamtee lakki kun kana miti jettee hojichumaa fi jibbaafis miti waan ta'eef akkasitti yaada walii laachaa hojjetta waan ta'eef chaalenjiin sun dirqamadha. Injiru taanaan hojichi hin jiru jechuudha. Tiyaatira jechuun akkama fiilmiin dhaabbattee waraabamtee boru keessaa mummurtuu miti. Dandeettii kee, ogummaa kee, maalummaa kee, aktara cimaa ta'uu kan kee waltajjiirra kan mul'iftu tiyaatiraan. Aktarri tokko kan artistiin tokko ga'umsa guddaa qaba ofiin jechuu kan danda'u gaaf tiyaatira hojjetedha. Yoo tiyaatira hojjenne an aktaridha jechuuf hin beeku addaan baaseeti miti garuu namoonni akkaataa itti fudhatantu jiraachuu danda'a. Anaaf garuu nama tiyaatira hojjetee waltajjiitti hawaasa isaa biratti hawaasni harka dhabeef ana bayeef anaaf aktaridha jedha. Kana chaalenjii guddaa qaba dhugaadha. Haga wal qabatu haga laayinii tokkorra baanu wantoonni guggufachuun nima jira. Guggufanneet garuu amma eebbisiisuuf dhiyaatee jira jechuudha. Gaafan gara tiyaatiraatti dhufu tiyaatirri baay'ee dandeettii keessii baasaa. Dandeettii ati hin qabu jettee yaaddu akka ta'e haa qabaa yaadaan dandeettii akkasii akkati jettu si godha. Tiyaatirri baay'ee si jabeessa. Akkati dandeessu si godha. Diraamaanis fiilmiinis kaameraa fuuldura teesseetu irra deddeebitee hojjetta rakkina hin qabu. Tiyaatirri garuu kan itti perform gootu waltajjii irratti laayiviidha waan ta'eef baay'ee dandeettii kee ibsaa waa qabachuudhaaf illee dandeettii waa qabachuu waa hubachuu sirriitti sii kennaa jechuudha. Kanaaf tiyaatirri baay'ee nama cimaa nama godha. Namni tiyaatira hojjetu nama cimaadha jechuudha.
Gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Mana tiyaatiraatitti afaan Oromoo baay'inaan mul'atee hin jiru. Tiyaatira kanaan mul'atu isaatiif hagar fiqiriititti hojjechuu kiyyaaf baay'een gammada. Waltajjii kana argadhee hojjechuu kiyyaaf carra qabeettidha jechuudha. Nan gammada. Maalii kan turte kan jettee kan badde kan jettee egaa hojiin naa irraaffatu ani haa irraaffatamuu hin beeku. Waan kana ta'eefuu uummata na eegaa jiru hundaan nan jira naa jedheen waan karaa adda addaatiin waan na gaafachaa jiraniif. Tiyaatirri akka Oromootitti dhaabbataan asitti jalqabuuf karoorfatee oggaa otoo hin taane namoonni mindaa'anii afaan Oromootiin hojjechuudhaaf qophii isaa xumureera manni tiyaatiraa kun. Inni kun jijjiirama tokko afaan Oromootiin kana booddee afaan Oromootiin kan hin hojjetamu namni dararamuus hin ta'u hin jiru. Iskiriiptiin dhufnaan eenyumtu iskiriiptii fidee dhufnaan qaamni kana hojjetu waan mindeeffamee waan hundaa'ee jiruuf akka jirutti karoora qabatee hojjetama. Kana jechuun jijjiirama guddaa tokko kan hin yaadne personally ani mataa kiyyaan wanni akkanatti ijaaramee tiyaatirri hojjetama jedhee umrii kee keessatti hin yaadne. Kana gaafan argummoo gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Dhugaa gammachuun kana hin jenneetu natti dhaga'ama. Warra kana karoorfate mana tiyaatiraa Hagar Fiqir qofa otoo hin taane manneen tiyaatiraa jiranis isa kana akka of odeeffannoo qabutti tiyaatira afaan Oromoo hojjechuudhaaf karoorfataniiru hundumtuu jechuudha. Kuni ani umurii kee keessatti nan argee waan ani yaanne kana arguun kiyya gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Hagar Fiqiritti mul'achuun ammoo seenaa guddaa seenaa addaa keessattuu anaaf kanaan dura hin beekna tiyaatira bakka itti mul'ifnu dhabnee galma itti mul'ifnu dhabnee tiyaatira keenya Finfinnee keessa mul'isuu irratti rakkoo keessa akka turre hin beekna waggoota darban amma immoo kun hiikamee dhaabbanni manneen tiyaatira Finfinnee afaan Oromoo biyya isaatti handhuura isaatti deebi'ee aadaa isaa mul'ifachuu qaba. Afaan isaa dagaagsuu qaba. Seenaadhaan, aartiidhaan waan hundaa Finfinnee keessatti uummata isaa barsiisuu qaba kan jedhu itti yaadamee waan hojjetameef anaaf baay'ee gammachuudha. Maaf hojjette tiyaatira kanaan dura akka hoteelaa hojjennee jira, afaan dhofticha hojjennee jira. Bakka itti mul'ifnu dhabnee tiyaatira keessan qabadhaa badaa gizee nuun jedhamtu jira. Haadhi sun furateet rakkoo san keessaa baameet anadha Hagar Fiqiriin keessa dhaabbadhee interviiyuu kennuun kiyya anaaf adda. Keessa seenneetuun dhaabbannu. Hawaasa Oromoo kamittuu Hagar Fiqirii kana dhufeeti afaan isaatiin laala hin jiru. Kanaaf jennee diraamaa tiyaatira dheeraa 8 jedhu kana isa jalqaba manneen tiyaatira Finfinneetiin hojjetamee asitti hojjechuu jalqabnee jirra amma eebbisiisuuf dhiyootti jirra jechuudha. 8 dhufee mana kanatti hojjetamuunsaa kun injifannoo guddaadha. Dhugaa injifannoo guddaadha jedhee yaada maaliif cabsinee seennee jechuudha ammanuun. Ammanuun utuu achuma dhaabbannee haasofna ta'eetii tiyaatira kana fudhannee namni ol kottaa maaloo seenaa shaakalaa namni jedhu hin jiru. Garuu ofii keetii cabsitee gaafa seentu tole kottaa jedhanii nu simatanii tiyaatira isa jalqabaadha seena qabeessadha jechuudha tiyaatirri kun. Tiyaatiroota baay'ee hojjetamanii jiru afaan Oromoodhaanii garuu tiyaatirri kun tiyaatira seena qabeessadha jedhee yaada. Waan keenya abdiin qabu. Gifti ta'e hin boo'in. Tole hin boo'in. Tiyaatira baratee gaafa ba'u gooliin isaa yookaan immoo galmi isaanii guddaan waltajjiiwwan gurguddoo jiran irratti tiyaatira hojjechuudha. Tiyaatira hojjechuudhaaf immoo galmoonni tiyaatiraa biyya kana keessatti argamu baay'een isaanii afaan Oromootiif alagaa turan yeroo dheeraadhaa fi darbee yeroo muraasa malee baay'ina isaanii ilaalle baay'ina qubaarra hin darbu baay'inni tiyaatiroonni waltajjii irratti dhiyaatanii egaa amma carraawwan kennamaniin tiyaatirri gara mootummaatiinis deeggarsa argatee gara waltajjiitti dhufuudhaaf yaalamuunsaa waan guddaadha. Dursa ogeessotuma qofaadha kan fiigaa ture. Hamaa ture amma garuu deeggarsa akkasii kenname
gara waltajjiitti dhufuunsaa injifannoo guddaadha. Tiyaatirri afaan Oromoo erga waltajjii irraa fagaatee yeroo dheeraa ta'eera. So amma deebi'aa jira jenneeti kan yaadnu kan deebi'aa jiru immoo tiyaatira 8tiin jalqabaa jira deebiinsaa. Wanta gaarii argu jenneetuma yaadna gaantis wanta gaarii agarsiisuudhaaf itti dadhabaa jirra waan ta'eefi nana mana Oromoon eenyu akka ta'e eenyummaa isaa especially ani isa aadaa isaa keessa jiruuf yaadeemti barreeffama kan yeroon barreessu kanan barreesse. Nuti warreen gidduu kanatti guddanne waa'ee aadaa keenya baay'ee isaan beeknu. Moor ammayyummaa fudhannee ammayyummaa sana keessatti liqinfamaa jirra waan ta'eefi Oromummaan keenya kana fakkaataa, aadaan keenya kana fakkaataa, biyyi keenya kana fakkaattii isa jedhu sana dhaloota isa kanaaf yaadachiisuu fi akka of barummoo deebisee akka eenyummaa isaa gaafatu gochuu irratti akkan xiyyeeffadhu yaadeen waan ta'eef kan barreesse kana. So hundumtuu dhufee ilaalee keessatti waan of ilaalu keessatti waan of arguudha jenneedhaan kan amannu koottaa ilaalaa hojii gaariidha itti gammaddu jedheen amana. Balleessaan ni raawwatee fi hin gaafanna kan waan isaan jedhan. Hayyee Gama keenya ammallee hojjannee guddina aartii tiyaatira diraamaa afaan Oromoo kana cimsuu kan qabnu itti aansee miidiyaa itti aansee namoota kun akkama dhaabbanni manneen tiyaatira Finfinnee itti qophaa'ee itti yaadee aartiif tiyaatira afaan Oromoo guddachuu qaba jedhee dameen afaan Oromoo hundaa'ee itti deemuun isaa guddina aartiif tiyaatira Oromoo kan agarsiisuu jedha. Kun jalqaba kenna jennee ilaalla. Kanaan booda jalqaba kennan jedha. Kanaaf aartiin tiyaatirri Oromoo amma guddachuu danda'a jedhee yaada. Bakki yoo kenneef mootummaan bakka yoo kenneef qaamni ilaallatu hundee yoo bakka kenneef wanti isa duubatti harkisu hin jiru jedha. Kanaan dura tiyaatiroota hojjetaman jiru dafee raawwatee dhaabbata. Iddoo tokko hin gahu guyyaa tokko mul'ata. Ammas humna dhabdaa jechuun bajata dhabdaa daddafee waltajjii irraa bu'a. Amma garuu inni kuni qaama tokkotu hojjeta waan ta'eef akka barbaadetti uummata Oromoo bira gahuu hin danda'a. Asitti hojjetamee gaafa asirraa bu'ee kallattiidhaan naannoo magaalota Oromiyaa keessa iddoo barbaadamutti akka barbaadetti dhaqxee agarsiisuu hin dandeessa. Kana waan haaraa fida hidheetan yaada isa kanaan. Kana booddees taa'u humna jiru itti fayyadamanii industirii kana uummata biraan gahuun hin danda'ame hidheetan yaada. Maal ta'uuf? Tiyaatirri 8 akkuma isin jedhe tiyaatira aadaa, tiyaatira duudhaati waan ta'eef tiyaatirri duudhaa immoo nama tokko nama lamaan yookaan immoo akkuma tiyaatiroota soofaa baramanii namoota muraasaan miti kan hojjetamu hawaasa bakka bu'aa waan ta'eef namoota baay'ee kan inni hirmaachisu. Hojii kanarratti artistoota buleeyyii baay'ee akkasumas immoo ijoollee haaraa hedduu qabanneedha kan hojjetaa jirru. Walumaa galatti kaaraakteroonni naannoo 50tti dhiyaatanidha kan hojii kanarratti kan hirmaatanii. Sana keessa artistoonni buleeyyiin baay'eedha. Baay'een isaanii 15 waan akkasii ta'u artistoota buleeyyiidha. Sana lammoo artistoota dargaggoota barumsa kanaan ba'anis leenjiiwwan garaagaraa tiyaatira irratti fudhatanis inni hirmaachisna. So baay'inni isaanii naannoo nama 50tti kan dhiyaatudha tiyaatirri kanarratti kan hirmaachaa jiranii. Egaa warra ekspiriiyaansii qaban irraa warri kaanis sheer gochaa hojicha kana haala bareedhaan itti deemaa jirra. Dhugaa dubbachuuf gaafan barreessu eenyumayyuu yaadaan barreessu jechuun gaafa aktara yaadaa barreessitu xiqqoo baay'aasdi si godha waan ta'eefi stoorichuma kaa'uusa jedhu irratti qofa xiyyeeffadheen hojjedhe sana booda bakki kun ebeluutu hojjetee gaarii ta'a ebeluutu hojjetee isa jedhuun filanne. Erga filannee boodas namni ittiin milkoofne jira, namni jijjiirree jira bakka baay'eetti warra buleeyyii keessaa warreen fudhanne baay'een isaanii mooroof warra dhalattoota yookiin guddattoota naannoo sanaa ta'an filachuuf xiqqootti dadhabneerra amma arganneen isaan gochuuf yaallee. Isaan alammoo aktarri wanta kennameef hundumaa uffatee taphachuu danda'uun dirqama isaa waan ta'eefi warra kaan immoo hin finne shaakala keessa wantoonni hundi ni dhufu. Galata isaa fooyya'aa jira guddachaa jira hojichi. Isaanis gara aadaa sanaatti gara duudhaa sanaatti aktaroonni keenyas dhiyaataa waan jiraniif jechuudha.
Jalala soofena hunkisee halkaaniif guyyaa na bulchisee boo'een imimmaan koo facaasaa jaalladhee taangaraa of raasaa. Humnaanis yaadaanis kan deeggaran jiru agammaatti maallaqaan hin deeggaramne malee. Kanaafiyyuu dargaggooti baay'inaan baay'ee deeggaru aartii Oromoo. Kanaafiyyuu saddeeta xumuraa jirra yoo Waaqayyo nu gargaare xumuraa jirra waan ta'eef tiyaatira ajaa'ibaati. Kanaafiyyuu dhufanii akka isaan daawwatanii nafeera. Namni tokko garuu raafuu hin danda'u. Jettanii kana kan Kadirii qofaa miti, kan kee qofaa miti, kan hawaasa hundaati, kan godina Arsii qofaa miti, kan godinaalee Oromiyaa hunda. Aadaa keenya mul'isaa jirra, duudhaa keenya mul'isaa jirra. Safuuf eeggatee kan irratti hojjetamaa jirudha. Lammatammoo olaantummaa dubartii Oromoo keessatti olaantummaan dubartii gaheen isiin qabdu kan mul'isu waan ta'eef hawaasni kan ammoo dhufee daawwatee laaluu nama laalettu yaada namaa kenna. Namni laalle yaada namaa kenna. Laalee yaada namaa kenna itti cima. Lakki aadaan kun cimaadha. Aadaa asitti hafuu hin qabne sadarkaa addunyaatti mul'achuu qaba kan jedhe nama dhufee na laale. Yoo nu laalani kan guddatu, yoo dhufanii nu daawwatan kan jajjabaatu. Saniin alatti achi teenee aartii Oromoo gudee du'ee aartii Oromoo hin jechuu hin dandeenyu. An dhama'ee hojjadhee si hoo jedhee yoo jedhe dhuftee laaltee bareeda cimaa ittuma fufaanaan yoo hin jenne namoonni asirra jiranii itti dadhabaa jiran kun immoo hamileen hin bu'a. Kanaaf saddeeta akka keetti, akka hunda keenyaatti, akka Oromootti kan laallamuu qabudha. Maaf duudhaa keenya, aadaa keenya ganamaatti haa deebilu jedhaa jira. Bareeda, tiyaatira miidhagaa, tiyaatira hawwisiisaa, tiyaatira addunyaa irratti mul'achuu danda'e waan qocee garaa kiyyatti qabee ummata kiyyaaf mul'isuu ka'eefi jira baay'een gammada tiyaatira kanatti jechuudha. Ergaan ani dabarsu dubbadheen jira. Namuu tiyaatira kana laaludha. Tiyaatira kanarraa waan baay'ee waan barannuuf. Waa'ee biyyaas, waa'ee tokkummaas, waa'ee jaarsummaas, waa hunda waan barannu waa'ee miidhaginaas, waa'ee dubartiin kanaan dura biyya bulchuu akka dandeessu, biyya qabuu akka dandeessu. Waan deebi'ee immoo bu'aa siinqee, bu'aa abbaa gadaa, bu'aa haadha siinqeelee hundumaa irreecha irrattis ta'ee bakka hunda irrattis siinqeen iddoo guddaa akka qabdu. Akka uummanni irraa baratu waan hin barbaaduufu isin hundu tokkichi keessan mana keessatti hin hafinaa doowwadhaa tiyaatira kana ilaalaa. Eenyummaa keenya waan nu barsiisuuf ilaalaa kottatu. Dallaan agar fiqirii kuni guutee guyyaa biraa akka agarsiisnu haa ta'u kun aadaa keenya, duudhaa keenya, tokkummaa keenya, safuu keenya waan ta'eef tokkichi akka nafi hundi keessanuu koottaa ilaalaa hin jedha. Kanarraa kan eegdu namni fakkeenya salphaa fudhachuu dandeessa. Irreecha waggaa waggaadhaan amma kabajamu namni amma irra deddeebiidhaan aadaa taadee amma baramaa deemu maal taadee namni baay'achaa waan sanaaf fedha guddaa qabaachaa dhufa. Turistoonnis akkasumatti jaalachaa deemu jechuudha. Nutis immoo hojii kanarratti waan gaarii ni eegna. Tiyaatira duudhaate waan ta'eef waan gaarii waan bareedaa hojjennee dhiyeessine jedhee yaada. Odeensis gaarii ni eegna jedhee yaada. Sana caala garuu hanga danda'amaa ta'etti immoo akkuma mootummaan hojii kana hojjisiise namoonnis akka ilaalaniif immoo carraa karaa adda addaatiin uumee jennaan odeensii gaariin dhufa jedhee yaada. Tiyaatiroota kana booda dhufaniifis immoo waan ta'insaa akka jedhee yaada gama odeensitiin. Ekspeektii kanaan godhu waan guddaa ekspeektiin godhan akka qopheessaa tokkotti akkuma isin jedhu wanta hin baramne irraa ekspeektii gochuu jechuun sirrii miti waan ta'eef waan xiqqaan ekspeektii godha. Garuu yoo xiqqaate garuu guyyaa eebba sana addaraashni kun galmi kun guutee akka hin argannu abdiin qaba. Maaliif namoonni irratti hirmaatan namoota naannoo 50 namoonni kun nama 5 fidanii dhufan addaraashni kun guutuu ta'a waan ta'eef sana booda immoo odeensiin keenya tiyaatira keenya innaa jaalate irra deddeebiidhaan gaafa ilaalamu moor sana booda namnis walitti himaa ballachaa hin dhufa jedhee tanaaman. Sirri saddeetaa agarsiisaaf ni dhiyaata waan ta'eef hawaasni Oromoo hundi bakka danda'amee fi haala danda'ameef hundumaa mijeessee dhufee tiyaatira keenya akka ilaalu
keessatti akka of arguu fi sana boodammoo hir'inoota keenyas nutti himee hojii kana caalaa fooyya'aa nuttis akka hojjennu akka nu kakaasuun ergaas dhaamsas dabarsa. Kadhaadha abbaa warraati kadhaanamte haadha warraati. Akkamitti akkana godha? Ulfa deemsaaf guyyaa lakkaa jirtu irratti akkamitti ulee kaasa? Adaadaa koo. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa tiyaatirri mata dureen isaa saddeetaa jedhu waan guddaa qabateeti kan inni dhufee jiru keessattuu seenaa Oromoo Arsii irratti xiyyeeffatee kan inni dhufee egaa siinqeen maal fakkaatti keessattuu immoo kabajni dubartootaaf Oromoon kennu maal fakkaata kan jedhu irratti kan inni xiyyeeffatu egaa tiyaatirri kun eebbifameetoo yeroon inni mul'atus yeroo gabaabaadha jedhee yaada akka daawwatan akka ilaaltan isin affeeraa qophiin keenya aartii har'aa kana fakkaata afeenaan nuguseen ture waan faana turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha gama kootiin nagaatti.